ويا لفيتي يا ربي سنفاي كنا ربي قداتي سمكاي وردي سمي بوتدم كل فرا بفام بريد ولا سوى كرا Babaaroof fayyaa nageessan biraadha daata san jecha namsa waliin jiru qonnaa galgadiitu baruutu urji samii buutu walii san barsiisa. Naaf kam وبارو نجيني في سنبلا دادو urjiin eessa dhalattee eessa guddattee gabaabsite. أيه كافي دسانا قافة تقلقا فينا أنيني أنا تلتلي كنت مكنيسة دلدي إجولي باديات نمدرنا سينا Waan dansaa waggaa dheeraa askeet turte man barumsa kamii baratte jalqaba tokko waggaa 8 afaan 9 12 jechuu dandeenya. دسا kuta tokko waaq saddeeti ganduma kanniisaa ana taltallee ganduma kanniisaa baradhe sagalii fudhan ammoo ana taltallee iskuulii achis baradhe Kaan immoo urjiin amma maan hojjetti jiraattiidha gaafiin lammaffaani. ani ni yaaballoo jiraadha yaaballum tan keessa hojjedha bisnesaa miti garuu hojii mootummaa waan bareeda gaafii taantu urjiin fuulduraaf waan haaraa maal nu hojjetti maan hojjechuu yaaddee maan hojjechuuf hawwitii. Fayyadansaa ammoo karaa sooshaal miidiyaa kanaanii yuutuub irratti hojjechuu fedha. Chaanaliilee Chaanalii itti yaadne banna. Fuulduraaf maqaan dhahanii itti yaadne banna. Ammoo kaan dhibiini bakka biizines mataa kiyyaa horachuu barbaada. Biizines jechuun ilaalama yoo ilaalan namni bakka tokko taa'ee jijjiirama argachuu fi maan interpreneurship waan jedhan sun durii gaafa ijoolleen xixiqqoon yoo gaafatan mana tamaarii keessatti maan ta'uu feetaa yoo jedhaniin doktorii ta'uu fedha yookaan injiinerii yookaan barsiisaa yookaan waan akkana ta'uu fedha. Garuu dhaloota amma tana maan ta'uu feetaa yoo jedhaniin interpreneurship gurguddoo warra gartee kaampaanii gurguddoo hoogganan nam qaxaraniitiin nama hojjechiisan nam kaampaanii gurguddaa akkasii sun geggeessu ta'uu fedha. Kanaafuyyuu urjiileen garmisoomaa ce'uu jiraatti walumaan garmisoomaa ceenaa misooma waan qaxxaa'e irratti waan hedduulleen dubbanna. Gaafilee tokko tokko hayoo namni na arganii bakka gargaraas feesbuukii tan facufur namni na gaafatanii jira. Duuba gaafiin guddoon urji samii buutu maqaa jirsummaaf baafattee jedhu. Gaafii tokko immoo duubisanii marsa. Urji samii buutu wanni an baafadheefi mootii jaalala namichi jedhan tokko jira. Ammaan tana innaani bakka aniin dulleen urjuun faggaadha boo. Bakka walumaa Sababa bu'ee kanaafuu sirbichillee waan naa dhufu fakkaata waan ta'eef. Sirbi nuu sirbi tare sirbi. Wayyaa hin beekin awwa hirra gamaa baasuma kee kun haalli kun maalumaa keessa garaa koo rabbiitu na argaa si mufachiisee hin beeku ani takka wayyaa lubbuuti yaa rabbiin si na faayee kenna rabbii guddaatiin si milkaa'ee urjiin samii buute deemtu lafarraa bifaan bareeddu badhaasa waaqarraa. Wayyaa lafeeti yaa rabbiin si na faayee kenna rabbii guddaatiin si milkaa'ee urjiin samii buute deemtu lafarraa bifaan bareeddu badhaasa waaqarraa. Maan dhageettiidhoo. Yakka tokko irraa deebitare. Haa ta'uuti. Malee jireenya kan kee keessatti dallantiin qabdaa? Guyyaan an akka malee dallane. Guyyaan an akka malee dallane. Injira garuu akkas maraa miti. Guyyaa suni.
nama wal'aante Namaa waliin dhaanne maalum dhaga'uu jirre waan ani jechuun yeroo tokko tokko wanni namni godhu tokko namni dallansiisu tokko wanni namni siin jirti dallansiisuu dandeette dallansuu karaa gargaraatti ibsachuu dandeetta guyyaa akka addaa dallanti yoo qabaatte ta'e sabab suni guyyaa sun dallanee ture guyyaa sun hin dagadhuudha. Yoo sii darbe guyyaa akka malee gammaddu waan adda tokko argatte jireenya kee keessatti fakkeenyaaf anam guyyaan akka malee gammadu guyyaa yeroo jalqabaatiif silkii bitadhe. Allee mudannoo xiyyeeffannaa si'a. Ayyee silkii bitachuullee nama gammachiisa garuu ani guyyaan akka malee haalaan gammadee obboleessi tokko jira asii inni wataadar deeme aduu takkin arginu akka malee ture guyyaa sun inni galee gaaf inni galee an biiroo galee natti himu mankee jiran isaaf biraazariin isaan dhufe surprise ta'ee boo'e. Gammaddee bootee Gaafii iddoo yoo uummatee koomentii ta'an jaallatee koomentii godhee jedhee viidiyoo taantu waliin laalla gaafiin amma tokko jabduuni siif urjiin maa waliin taatanii naaf urjiin atoon paartituu irratti eegadha. Paartituu irratti walitti dhufu. Galatooma. Takka keena garee uumamni kee addaa narraan fagaatini si wajjin bareeda si dhabuu danda'u yaa bulbula namaa si yaada amma si yaada amma. Takka keena garee uumamni kee addaa narraan fagaatini si wajjin bareeda si dhabuu danda'u yaa bulbula namaa si yaada amma.